Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii burtee hundi keessanuu nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa iddoof lafa jirtanitti isin haa qaqqabu. Akkasumas amantaa kiristaanaa kan taatan hundi keessanuu baga yaadannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'a mo'ee kan ka'een ittiin isiniin ga'e. Akkasumas amantaa musliimaa hundi keessanuu immoo jabaadhaa soomiin keessan hiikanis jala dhiyaachaa jira. Isin haa jajjabeessu isinii jechuun jaaladha. Gara viidiyoo keenyatti osoo hin darbiin dura yerroonni chaanaalii burtii tuubiidhaaf maatiin taanee maatii ta'aa nooruu isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoon keenya har'aas akkuma ilaalaa jirtanii qophii ayyaanarra jirra. Ayyaanaaf shirri guddi jechaa jirra. Kanaaf hundi keessanuu yoo isinitti mijate yookaan immoo yoo jaalattanii hanga dhumaa ilaaladha. Laayik gochuu abadan hin dagatinaadha. Akkuma argaa jirtan kana kiniittoo naqaa jirra. Akkasumas immoo olii duubachuudha. Duuba isaa qaqqabatee deema. Kiniintoo kana haala kanaan daffaa jira. Biyyaasumaan immoo waxiis godhaa jirra. Waxiis silsiirra jirra jechuudha. Silsii godhaa jirra. Akkasumas immoo biddeenis godhaa jirra. Isiniin jenna biddeen gisee goonu dirqama eelee Itoophiyaa nu barbaachisu yookaan immoo eelee biyya keenya nu barbaachisu eeluma qabnuunis tolfachuu dandeenya jechuudha. Eelee kanas haala kanaan rignee jechuudha. Qopheessee ture. Saniin booddee diriirsa. Akkaataa barbaaddan diriirfachuu dandeessanii akkatti diriirsaa jechuudha. Asumaan garuu ijoollee mana maadaamii gola maadaamii keessaa akka kiyyaa kana faatti hojjechaa garuu yeroo ayyaana kana immoo ayyaanni gizee waggaadhaan ayyaanni gizee dhufee dhiifama iddoo kanatti ayyaanni waggaan gizee dhufee kan ofitti aartan yookaan immoo osoo maatii koo bira jiraadhettanii isinitti dhaga'amu hundi keessanuu inaarinaadha ofittis bakka ani maafin akkas ta'e akkas hin jedhinaadha. Waan hundaa yookaan immoo hankaraa qabsiisuu waaqayyo qofaadha. Biyyoon baas jiraanne xiqqoo hannu jibbisiisu yookaan immoo nutti aarru ofitti aarru maatii biraa waan gargar baanee namoota jaalannu biraa gargar baanee hangargaar baanes immoo rakkina waan ta'eef rakkina sammuu danda'uudhaan fiixaan bu'uu qabna jechuudha. Isinitti hin dhaga'aminaa isinin jedha. Isinin jechuun jaaladha jechuudha. Yeroo kana hankabajaa waggaa har'aa kabajanii waggaa dhufu garuu kabajuu kan dadhabanii meeqatu jira waan ta'eef nus bakkuma jirruttis ayyaana fakkeeffannee yoo nuuf fakkaatu dadhabarree waanuma qabnu waanuma mana maadaamii keessa jiruun ayyaana fakkeessinee hojjechuu qabnaa isinin jira. Garuu waanuma duraa jechuudha. Maadaamii ofii gaarii taatee maadaamii ishii tsabaayeen ishii yoo gaarii taate hojjettee akka barbaaddetti nyaachuu hin dandeessa. Garuu maadaamiin kan kee gaarii yoo hin taane yoo indoom nyaata Itoophiyaa hojjettee dhiistu nyaata isaanitti guzee nyaatte gaarii kan taane meeqaan isaanii jiranii dhaga'aa jira. Ani garuu galata waaqafaan ta'uu mana gaariin galee hiriyoota gaarii biran galee galata waaqafaa ta'uu nu ayyaana qofaa miti nyaata Itoophiyaa nyaata biyya keenya kan hojjennu. Yeroo biraatis baay'inaan jechuudha nyaatuma keenya hojjennaa Itoophiyaatti hojjennaa jechuudha. Asitti immoo haadha kiyya baay'ee kan jaaladhu kan kabaju hedduu tokko hedduu kan laadhu jechuudha. Lukkuu dhiqaa jirti jechuudha. Haala kanaan dhiqama lukkuun Itoophiyaatti lukkuun biyya kanaa garuu akkuma san ciccita. Isinin jechuun jaaladha. Akkasumattis biddeen tolchinaa jirree biddeen keenya haala kanaan babaasnee lafa goona. Akkuma isinin jedhe kushiinaa kana keessa adda kiyyaamtii ayyaana fakkeessaa kan jiru. Anaa fi baay'ee kan jaaladhu kan kabaju akkuma isinin jedhe haadha tiyyaa ishee wajjiniin hojjechaa jira jechuudha. Ijoolleen biroos ni jiranii garuu isaan biroo immoo biizii ta'anii hojii biraatiin jechuudha. Isinin jedha lukkuu keenya haala kanaan dhiqnee booddee immoo silsiitti goonaa jechuudha. Suutannee waliin geenyaa jechuudha. Kanaaf jamaa koo yaa obboleewwan koo qaqqaaliiwwan kiyya isinitti dhaga'anii isinitti dhaga'aminaadha yookaan immoo isin dabbarinii waanuma argattanii waanuma hojjettanii yoo isin danda'ame waanuma argattanii ayyaaneffachuu hin dandeessan yoo maadaamii keessan gaarii taate isinin jechuun jaaladha. Anis duraan baay'ee natti dhaga'ama yeroo ayyaanni dhufe ammas natti dhaga'ama garuu waan hundaa waaqayyo dhiphisuu yookaan immoo waaqayyo kunis akkas na jiraate kunis akkas jedhee dhiphisuu barbaachisaa miti. Bakka galateeffachuudha galata kan keetiin jedha. Maafiin galata isaa jedhe beektanii waggaa har'aa kabajanii waggaa dhufu garuu hankabajaa hanjirre meeqa jiran.
Ani garuu galata waaqafaatu waggaa har'as kabajaan jira waggaa dhufus kabajaan jira kan dhufus moo rabbis nu haa beeku waan ta'eef namoonni kana kabajuu kan dadhaban yookaan kana arguudha kan hawwanis meeqaan isaanii hin jiran waan ta'eef anis galata waaqaaf nan jedha mana gaarii mana maadaamii gaarii osoo maadaamiin koo gaarii ta'uu baatte ani kana hojjedhee nyaachuu hin danda'u. Isinii galee miti osoo maadaamiin koo gaarii ta'uu kana nyaadhu hin hojjedhu. In argu jechuu dhiistoo in argu jechuudha. Kanaaf maayidhaan maadaamii fi gaarii ta'uu isheeti jechuudha. Maadaamii fi gaarii ta'uu isheeti galata waaqafaa ta'u maadaamii gaarii hiriyoota gaarii bakka hiriyoonni hundi isaanii jechuudha. Wal bira jiru jechuudha. Jimaata wal agarra. Obboloon bira jechuudha. Kanaaf maadaamuun isaanis nama gaariidha galata waaqafaa ta'u. Oduu isinitti baay'isee asitti killee argaa jirtan kana. Killee daffisaa jirra yookaan immoo bilcheechaa jirra yoo inni bilchaate immoo qolarraa baasnee isinitti agarsiisna. Qolarraa baasnee booddee immoo xiqqoo ishii jechuudha ableedhaanii maal goona yookaan ni oolla yookaan immoo ni baqaqsinaa jechuudha akka sulsii keessa seenuuf jechuudha. Inni baqaqsaa jirra. Haala kana immoo sulsii roofuu akkuma argattan hindaaqqoo itti seenee jira. Saniin booddee immoo bilchaata jira waan ta'eef itti goona jechuudha killeedha. Kanaan isinin jechuun jaaladha. Kanaaf immoo isinitti dhagaaminaadha. Fataazanaa jedhaadha. Wadoo argattanitti bakka dhiphachuurraa dhiphinnumaa namaaf hin godhu. Dhiphina namatti jabala waan ta'eef uumaa faayidaan qaba waan ta'eef hin dhiphatinaadha waan argattanis gammada. Dhugaa gammada bakka waan argattanii gammannaa jiraana. Garuu nu ijoolleen bakka namoonni gammadanii osoo gammadanii jiraatan irree gammadee jira yaa rabbi galata kee kan hin jenne meeqatu jira waan ta'eef waan hundumaaf rabbi hibbisu yookaan waaqayyo dhibbisuun barbaachisaa miti. Kan arganne yoo galateeffanneedha. Kan arganne yoo galateeffannee kan biraa dabalatanuuf kanuu danda'a. Isiniin jechuun jaaladha. Waxiin keenya bilchaataa jira. Kanaan booddee kan nu hafu mooyi. Dhadhaadha. Dhadhaa immoo biyyaan nu dhufe dhugaasuudha fi foolii isaa osoo bukkee jiraattan lafa dhooftanii baay'ee namatti tola. Dhadhaa ibidda dhaamsinee itti goona yeroo dhumate itti godhama waan ta'eef hin beektan waan ta'eef sanitti immoo hin barbaachisu. Kanaan isiniin jechuun jaaladha. Oduu isinitti hin baay'isu. Annaa hanga dhumaa akkana hordoftanii jaalalaaf isin gaafadha jechuudha. Kabajaa fi jaalalaa isin gaafadha. Warroonni maatii koo taatanii hagammaan hordofaa ana jajjabeessaa yaada garagaraanaaf kennaa jirtanii hedduun keessan waan jirtaniif maal jedhee isin galateeffadha. Hedduu tokko isin galateeffadha. Horaa bulaa viidiyoo biraatii hanga walitti deebinutti galatooma.